warreen paaswoordii Facebooka keessanii dagattan akkasumas jijjiirrachuu feetanii karaa ittiin jijjiirrattan wallaaltan viidiyoon kun isiniif hanga dhumaatti ilaaluudhaan argachuu dandeessu isiniin jedhaa. Viidiyoon kun akka nama hunda bira gahuuf laayik, koppiliinkii, sheer gochuu akka hin daganne. Durarratti Facebooka keenya keessa seenna. Erga Facebooka keenya keessa seenne sarara sadeen gubbaa jirtu kana tuqanna jechuudha. Gubbaa kanarra jechuudha. Asirra tuqanna. Erga as tuqannee as nu fida. Oloofneeti setting and privacy ka jedhu kana keessa seenna. Setting and privacy. Akkasin nu fida setting ka jedhu kana keessa seenna. Kana keessa jechuudha. As tuqanna. Akkasit nu fida. Password and security ka jedhu kana keessa seenna ammas. Akkasin nu fida. All of password and security akkasit dhufa jechuudha. Kana keessa seenna ammas. Ergas dhufnee change password ka jedhu kana keessa seenna jechuudha. Gadi tuqanna suma irratti. Forget your password ka jettu kana tuqattan warreen passwordii keessan hin yaadan. Warreen passwordii keessan hin yaadan. Warreen passwordii keessan beektan immoo jijjiirrachuudhaaf dura irratti ka beektan ka duraanii san tokkoffaa kana irratti galchitan. Lammaffaa fi sadaffaa kana irratti immoo ka itti jijjiirrachuu feetan san galchitan jechuudha. Amma warreen passwordii isaanii hin beekne haa agarsiisu jechuudha. Forget your password ka jedhu kana tuqattan. Akkasitti optionii isinii fida jechuudha. Haaya asitti optionii yookaan immoo yaada isiniif dhiyeessee jira jechuudha. Koodii WhatsAppiidhaan isiniif erguu akkasuma mobaayila ittiin banattan yoo imeela ta'es imeela irratti ka ittiin ammallee koodiin isiniif dhufuu feetan irratti tuqattan. Koodii WhatsAppiidhaanis lakkoofsa ittiin banattan san irratti akka isiniif erguu fi erga gaditti hixuttanii koodii isinii erga jechuudha. Koodii isiniif ergame bakka kanarratti seensiftan jechuudha. Achii koppii gootanii deemtanii yoo WhatsAppii irratti isiniif dhufe yookaan immoo yoo SMS'dhaanis isiniif dhufe yoo immoo imeelii ta'e imeela keessan keessatti isiniif dhufaa jechuudha. Isin ittiin banattanii jirtan. Achi booda continue gootan jechuudha. Achi booda asitti erga koodii verificationii galchitanii kaatanii ka SMS yookaan WhatsAppii yookaan immoo imeeliidhaan isinii dhufu asin fida. Erga asin fidee passwordii jijjiirrachuu feetan san ka itti godhachuu feetan san itti godhattanii jechuudha. Ka itti godhachuu feetan san itti godhattan. Passwordii haaraa ka itti godhachuu feetan itti godhattanii jechuudha. Akkasittiin erga itti naqattanii kaatanii next gootan log out gootan jechuudha. Nama Facebooka keessan keessa jiru hundallee log out gootanii jechuudha.